maal qabna jechuudha kan himatan yoo ta'u Oromoon bitaa mirgaaf tokkii akkasuma Facebook fi YouTuberaan akkaawuntiiwwan garagaraa irratti akka nu gargaartan jedhanii gaafii nu gaafatan Oromoo maarree eessa jirtu jechuudhaan Oromoof birmatu waan beekuuf irraa hafuu hin dandeenyu jechuudhaan warroonni Saudi Arabiyaa warroonni Dubai akkasuma warri Ameerikaa Kanaadaa akkasuma Awurooppaa akkasuma biyyoota garagara keessa jiran Faransaay akkasuma warroonni biyya keessa jiran abbootiin qabeenyaa uummanni konnoo biratti hin dhumu jechuudhaan akkaawuntii bananii miidiyaa irratti gaffuruudhaan birrii takka 2-3 jechuudhaan birrii 4-5 hanga 10 jechuudhaan abbaan qabu 1,000 abbaan qabu 100 abbaan qabu biliyoona 1 akkasuma kan Oromoonni garagaraa biyyoota Arabdoota akkasuma Faranjoota keessa jiraatan maallaqa walitti guuruudhaan Oromoo kanaaf addummataa jirra jechuun akkaawuntii bananii garee uumanii kan hojjetaa jiratan ta'uun isaanii baay'ee beekamee jira. Kana malees dubartoonni an dubartiidha jettee manatti hin hafne dubartoonni seenaa galmeessuun biyyoota Arabaa keessatti sadarkaa tokkoffarra jiru akkasuma duraanis hayyoota keenya akkasuma sheekolii keenya fi abboontii amantaa keenya mallaqa ofii dalagatan isiniif dalayna jechuudha bira dhaabbataa kan turan biyyoota garagaraa keessatti yeroo nama simatan badhaasa garagaraa ummata Oromoo yookaan hayyoota Oromoo sheekolii Oromoo badhaasuun beekamti sadarkaa tokkoffaa irratti argamti ammallee hin teenyu ummanni keenya nu biratti hin dhumu jechuudha miidiyaa hundarratti gabbayanii dubbatuun Oromoo keenya bira jirra hin gargaarra akkaawuntii nu ergaa jechuudhaan mana madaam keessa teessee haala gaariidhaan ummata kanaaf sagalee ta'uudhaan itti fufuu kan eegalte. Kana malees an daa'ima jettee taa'aa hin jirtu ani guddaadha jedhee taa'aa hin jiru an humna hin qabu jedhee taa'aa hin jiru kan qabu birrii walitti qabee garee fi gara akkaawuntii banamee dabarsuudhaan namoonni hedduun akkaawuntii kanneen keessatti kan dogongorri jiraatus irra caalan kan nama saamus jiraatus isaan gama ofiitiin ga'ee ofii bahatanii jiru. Garuu warroonni akkas hojjetan asiin nuti garee kana walitti qabaa jirrettanii birrii achiin lafa jala dabarsitan rabbii keessan akka sodaattan asumaan miidiyaan jabboo miidiyaan dhaamsa isinii dabarseera. Kana malees rakkoon biyya keessaa Boorana qofa osoo hin taane karaa Wallootii fi Wallaggaan keessatti ummanni lafarraa buqqa'anii sababa siyaasaatiin iddoo daggala keessatti baqatanii kan jiraatan Ahmad Bosona Baalee irratti mallaqa galchuudhaan akka gargaaru Ahmad Bosona Baalee ummanni kun nu biratti beela'uu hin qabu nu biratti barandaa hin fudu nu biratti nyaata hin dhabu biratti bishaan hin dhabu jechuudha kan mallaqa laataniif hedduu nama gammachiisa. Akkasuma ummanni keenya kan Oromoo kan waraana keessa jirtan kan ammoo biyyoota garagaraa keessa jiraatan mootummaan yeroo ammaa aangoo gubbaa jiru ummata quba hin qabu waasii taphachuudhaan wantoota garagaraa qoosa garagaraa oofuu malee quba nun qabu jechuudhaan koomiin gurguddaa mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad irratti kan ka'ee jiru. Akkasuma mootummaan kun dhugaa dubbachuudhaaf hedduu waan nama salphachiisudha. Mootummaa ta'uu fi jiraataa biyya san keessa jiraatu ta'uun isaa wanti inni beekamuun hin jiru jechuudha. Suurama qofa yeroo baay'ee ka'uudhaan biyyoota garagaraa keessatti miidiyaa guddaa waan qabuuf irratti of fakkeessaaf gaffuraa jedhan. Akkasuma namoonni hedduun Dr. Abiy Ahmad akkasuma Shimallis Abdiisaa jecha gowwaa akka dubbatan manni Oromoo hedduun irraa dubbata akkasuma immoo qeequudhaan
biyyoonni garagaraa ati biyyoota biyya Itoophiyaa jedhamtutti qoosaa jirta jechuun komii Dr. Abiy Ahmed irratti kan kaasaa jiranidha. Mootummaan tokko dhiyeenya kana uummanni Itoophiyaa fi Eertiraa biyyoota faranjootatti akka imalan heeyyama baasee jira. Heeyyamni suni sababni inni irraa dhufe biyyoonni Eertiraa fi biyyoonni Itoophiyaa keessatti hedduminaan akka miidhamaa jiran waan baraniif karaa ofii kan yeroo dheeraa cufanii yeroo dheeraa namni deemuu hin dandeenye amma akka salphaa ta'u akka laafaa ta'u karaa bananii mijeessafii jiran. Duraan namoonni carraa iddirii jedhamu tokkoon diiv kan jedhamu yeroo baay'ee miidiyaa irratti gaffurama. Carraa sanii namoonni hedduun carraa argatanii gara Ameerikaa imalan. Garuu amma carraan diiv qofa osoo hin taane carraan karaan banamee akka gara Ameerikaa, Kanaadaa, Jarmaanii fi akkasuma Meksikoon akka dubbattetti uummanni biyya sanii carraa argachuu qaba jechuun Meksikoon baay'ee kan dubbatteedha himan. Biyyoota Itoophiyaa keessatti namoonni hedduun kan dhumaa jiruu fi akkasuma kan ibidda itti qabaa jiran waraana keessatti mootummaan addunyaa yeroo baay'ee hin argu fakkaata. Garuu argee uummata kanaaf carraa kennuun isaa baay'ee waan ajaa'ibaadha. Kana malees mootummoonni hedduun kallattii jiran hundarraa gara Dr. Abiy Ahmed ijaan garagalanii duraan Tigraayin qofatti ijji isaanii kan garagale amma Oromiyaas akka garagale dubbatanii jiran. Oromiyaa qofa osoo hin taane abaa'oo waan jedhamu hin jiru kan jedhaa ture Dr. Abiy Ahmed. Yeroo ammaa addunyaan abaa'oo waan jedhu bartee araaran akka xumuramu jechaa kan jirtu dhagahan. Haasawni kun akkasuma Jawaar Mohammadis deebii garagaraa itti kennee jira. Jawaar Mohammad qofa osoo hin taane hayyoonni hedduun barreeffama ajaa'ibaa kan barreessan. Wanni kun qaama sadaffatti akka ce'u Jawaar Mohammad dubbatee ture. Jawaar Mohammad akka jedhe jecha ofii keessatti qaamni sadaffaan wanti kun sirriitti qaama sadaffaa ilaallata qaama sadaffaa yookaan jaarsotaa fi abbootii amantaa bira taree jira. Badiin kun waan hammaataa ta'ee fi jaarsotaa fi abbootiin amantii hiikuu akka hin dandeenye dhaamsa miidiyaa ofiitti irratti dabarsee jira. Akkasuma kana qofaa miti wantoonni hedduun kan dubbatamaa jiru yeroo ammaa nageenyi biyyattii irratti akka bu'uu fi akkasuma nageenyi biyya keenya keessatti akka baay'atu himan. Kanaaf miidiyaan hundinuu kallattii kanatti garagalee akka